Takan lubbuun namoota 70 beedhi bilama waliin madaa'e. Namoonni hedduun balleessaa gaafas taati. Jawar waan akkanaa narra ta'e barreessu isaatiyyuu ODP keessa yoo baani namni akka maalii fi wanneedhaa Dr. Abiy Ahmed wataaddarii bira dhufee pushaappiin deebisee kanaafuu Jawar itti gaafatamuu qabaa itti bashaan duuba push godhuu jirtu. Dhugaa jirtu akka nam tokkoo taatee addu balleessa taateef kiraayisii taateef itti gaafatamaan hin ta'u qaba. Balleessan kaabbaa biyya bulchooti. Maal taate jarana adii olitti himna beektaa? Aniin tun amma armaa ba'ee bor du'uu danda'a. Reefum kan du'uu danda'a bulan. Waasii bahu. Yoo dubbanne dhugaa dubbannee gargar galla. Dhugaan nu baasa. Dhugaan as dhaqqabne. Maan jedha namni kennuu mammaaku harka dhiqatan gara jaalata dhugaa dubbatan waaqa jaalata jedha. Dhugaa adii dubbanne. Biyyi kun nageenyi isii akka eeggamuuf waajirri baname waajira nageenya biyyattii jedhame dhaabbatetti jira. Taatee kamuufu xiqqaa hamma guddatti ka itti gaafatamu jira kan. Halkan saa 8 nageenya nama kanaaf ramadame bayii bakka dhiisi sunuu dhoksaan osoo namni san dhagahin. Maan jechuu kun siree irratti ajjeesu barbaadani mucaa. Nageenyi sunuu komaander jedhame ka maqaa qabu ta afaan Oromoo dubbatu ta amma ammallee hin hidhamin nami kun amma ammallee kaan hidhamin ammallee waajira keessa jiru biyya kun biyya diigamte jechuu malee mootummaa iyyuu hin qabdu namni akkan namaan jersuun kaa gammamaniidhaan seenin Jawar itti gaafatanii kun dubbii dabaa cubbuu fiixete muummichi ministeera kan agammaa hin hidhin kawarri nageen hoggan waan kan hagammaan qoratin hin gaafatin. Dubbi dabaati dubbintu dubbi laaftumi halkan saa 8 osoo inni isinin dhagahin biraa deemammaan nam argitee amaarri ijaaramtee ajjeesuuf ganama galgal itti watwaataa jirtu. Kaammoo nageenuma kana mootummaan ramateef yeroo hojii dhabanii guyyamaan bilbille. Yoo dubbii qajeeltu guyyaan bilbilanii Jawar ijoollee nageenya kan nu mootummaa kaawwate. Ammaan booda sirraa fudhachuuf jirra qophaa'a hin jedhanuuni yoo qajeeltu taate dubbii kana Jawaritti itti gaafatama jedhanii beekta dubbii ableen colataan dubbat tokko jira gaaf nafxanyaan nafaarsite yaa dogongor guddaa hojjedhee of beekadha nafxanyaan muummichi ministeera kana harka itti dhaantee wanni siin akkan gootuuf maan waanum sabboonummaa Oromoo kan inni cabsuuf deemuuf irratti argite parlaamaa kee gad dhaabbatee wanni inni dubbatu sun nafxanyaan hedduu gammadde dhaadhuun sun kallattuma Jawariif OMN'dha. Mootummoota naannoo Oromiyaa keessa Shimallis Abdiisaa gabbaa'ee waan ta'e irratti itti sii dhufa itti sii dhufa amma dubbiin yaa namuu yaa wal arge Oromoon namni kiyyeessa jira yaa arge. Shimallis Abdiisaa itti aanaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa haa galatoomu. Yaa argitee keessatti argitee rifuu obboleessi isaa irratti gammi taasifamte isaa yaa argee yaa waan sun abaare sirrii miti jedhe. Abaaruu callamaan faayidaa qabdire. Bulcha guddaan gorka qabaa miti. Itti sii dhufa ammallee beektanni naannoo bulcha warri waan kan nageen irraa gurguddaa federaala inni nu amma rabbi itti isaa beeka. Waan kan jechuuf dhahamuuf yookaan taayitaa irraa buufamuuf rabbaa beeku. Inni akkisiin itti jirtu. Ijoolleen moodeeppi keessa jirtu kan hagariin dubbat hagarii yoona yaa argite akka hamtuu keessa jirti. Manisitti yoon doorsisatti afaan banteennaan beekadhu jira. Hin arginuufi sabboontota hedduutu amma kun akka itti cuqqaatu dhabdee rakkoo keessa jirti. Odeeffannoo qabna. Odeeppiin cufii gadheedha jechuu hin dandeenye. Ilmaan Oromoof quudhitu sabboontota kee ciisa. Ka argite akka itti dubbatu Jawar irraa dubbachuu dadhabdee akeekkachiisa gamanatti itti dhufu. Muummichi ministeera gaaf dirree kan keessa rakkoon itti galte beekta tiishertii yoo hin jijjiiratin masara mootummaa fiigee dhaqee dubbatee ibsa kenne. Raashiyaa irraa ibsan kennu halkan Jawar ajjeesuuf gudeedhan san dubbii daa'imtu daqiiqum sun keessa dhaga muummichi ministeera biyyattiiti. Yoo quudhaa saba kanaaf qabaat ilmaan Oromoo 70 duuteef. Yoo argite hadooddii qabaat guyyum sunu inni ibsa kennu qabatu dubbiin maan sunu dubbii Jawarii miti dubbii ilmaan Oromoodhaati. Dubbii kan itti sii dhufa Jawar nama argite harkan saa 8 siree isaa irratti biraa deem jedhan mucaan kun maan gochuu qabu Oromoo koo waan Jawar ka Oromooti wanni inni qabu qabeenyi isa Oromoof waaqisaati
wanni himatellee sanu oromoo waan akkana deemu jira namni waan kan geggeessaa jiru immoo mootummaa way duuriyya kashalabbe ganda keessa miti inni nuuni himatu dhiira mucaan bootti barbaachisin nu qaaman itti gabbaha wadhiira akkasa gattaat nam hidhate kan wattaaddar paatrooliin dhufanii balbal dur naqan gabbayin jedhaanii jiran mootummaa waan kan godhaa jira duuriyya gandaa miti nam argite kanaan dur argite wal qaban ka karaa seera wal dubbisanii nagaa wal gaafatanii waan kan halkan qixxee godhaa jira wanni godhe Jawaar oromoo waan akkana deema jira qabaadhan hiriir baa lubbu hinaan bisaan jenna Jawaar yoo akka wardee gar nami gari naasaa ture beektaa ado Jawaar qeerroo na Jawaaritti obsa nuun jedhee fagaan obsineedha namuun gargaarsaa maaliif akkatan addi wal dubbanna Jawaariif malaas jirti Jawaariif malaas hin jirtu jarri tun qeerroo yeroo meeqa tasgabbaa bakka deem cufat ijoon eega tasgabbaa yeroo kenninaaf jar kana namni oppidiyoo odeeppi akkana qabee irra akkana qabee deema ture Jawaari miti isaaf malee jirani ammoo deebitee isin harka si nyaachisan deebite ciniinuu barbaada amalumisitti akkana waan kana minafxanyoonni Jawaar duu hidhamuu qaba fannifamuu qaba ka jedhan waan isaan qofni geggeessanii miti garee wal ijaare haga sadarkaa masaraa keessatti wal ijaare haga sadarkaa amantiidhaan gandaa wal ijaarte hojii hojjetamaa jiru malee hojii laaftu miti hojii tanammoo warri muummichi ministeera cufa kuma qaban ina baarree gamma waan kana nama hojjete hagamma hiniin muummichi ministeera maal jedha gaafa argite rakkoon naannoo tokkotu itti gaafatamaan bakka sanii fedhii isaan taayita san gadhiisuu qaba jedhee dubbata. Namni nageenya mucaa kan irratti Jawaar nama tokko miti. Jawaar Oromoo guutuudha kana beekuu qaban. Argee jiran kanallee Oromoon Jawaar kiyya jedhee bahe malee Jawaar naa bahi takka hin jenne jechi tokkollee hin jirtu. Jawaar bakkuma deeman nagaa labsa. Jarana bakka waa hiriira baatanitti illee nagaa sabaaf sablammii eega bakka amantii eega gandaaf garee waliin qoodina. Jechuma isa hunda hiriira waamamu kamuu keessatti wanni inni gorsu kana malee isaan utubee armaan isaan ga'e bala namni kun namni isaan irratti argite inumayyuu namoonni hedduun aktivistoonni hedduun hedduutti duulaa turan isa beekta oppidoo namni bakka qabee itti jiru isa jedhanii garuu isaan deebi'anii jireenya nama kana gaaga'uun badii guutuu Oromoo irra raawwachuu isaanii aga mallee hin beekne ammallee irratti dibuu jiran. Midhaaddu dammaqa bir dhufa. Mee dammaqaatiin OMN kee turte OMN yeroo baay'ee yaalii isaan godhaa turan gizaal turtan yeroo soddoma wal cufamtanii deebitanii banamtan. Ammaan tana OMN cufan malee itti gareeni halqindaayitaa yeroo OMN duuluu jirtan jirtu Jawaar Maammadii dhamuu qabaa jedhan. Atiin keessa baatee qaama mootummaallee karaa jajjabeessuun hojjechaa turte OMN waan inni gosaaf gosa walitti buusa amantaaf amantaa walitti buusa balleessaa uumuutu keessa baate maal agarta. Kaan ammoo OMNiif Jawaar tuquun egaa biyyatti garamii geessatti yaadda. Duulli nafxanyaa keessumattuu impaayera kana keessatti kan beekame yeroo Oromiyaas of jala galchanis ta'ee ammattis sana boodas wanti deemaa ture Oromoo keessatti jajjabaa fi Oromummaa cabsuudha. Maqaas kan nu jijjiiranii akka isaan jala bulluuf godhaa turan kana. Inni guddaan duulli amma maaliif OMN fi Jawaar irratti xiyyeeffateen beekamaadha. Yeroo ammaa kana akka biyyaattis haa ta'u, akka Oromiyaattis haa ta'u, akka Afrikaattis haa ta'u, akka addunyaatti naannoo kana keessatti namni dhiibbaa guddaa geessisu ta'u Oromoo keessaa Jawaar jedhanii jala muranii ka'aniiru. Jawaariin jilbeeffachiisuun Oromoo jilbeeffachiisuudha. Kanaaf dhabamsiisuu qabnaa ka jedhu irratti hojjetaa jiran jechuudha. Nama isaan chaalenjii godhu har'a kabraa dhiisu kanaaf ragaa kan dhiyeessuu dandeenyu biyya alaatti amma kan isaan iyyaa jiraniif Jawaarirra aggaammiin kun ga'e ani kan yaadadhu guyyaa Fayyisaa Leellisaa pirootestii dhageessise miidiyaa addunyaatu fudhatee ba'e. Zahool miidiyaatu fudhatee ba'e. Kun isaaniif dur kan biyya alaa kanatti addunyaa to'atanii turan miidiyaa addunyaa to'atanii turan Jawaar asiin dhufee sagalee Oromoo ta'uu danda'e jechuudha. Kanaaf amma gidduu kana keessatti wanti ta'e hundi isaan waarrifachiiseef Oromoo akka inni mobilaayiz godhuu danda'u, Oromoo akka inni sochoosuu danda'u. Yoo nama kana asii dhabamsiifne Oromoon akkuma mootiin kanniisin irraa cabdee warra kaan gara barbaannetti micciiruu dandeenyaadha. Kabira OMN irratti kan duulaa jiraniif Abbaba Galaa'oo fi anatu wal arge Awurooppaa keessatti yeroo tokko. Nu OMN hundeeffamee isaan hundeeffamanii waggaa arfaffaarratti OMN dhufee hundeeffame. Isaati jechuudha.
waggaa isa gaafa nun hundeeffamnu isaan waggaa arfaffaa isaanii kabajatu. Amma walitti dhufnee qabsoon Oromoo finiinee gaafa waggaa arfaffaa nun ga'u isaan waggaa 8 ta'uu miire nu waggaa arfaffaa irra ga'aa jirra. Qabsoon Oromoo gara xumuraa irra ga'ee jira. Amma ivantii wayii qabu achirratti wal argine ijoollee isaatu irra jiran gaazexeessitootaan jennaani OMN jedhan akkuma Qananiisaa fi Hayilee nu gootanii dura fiigaa turreetu Qananiisaan dhufee waancaa nurraa fuudhe jedhee natti mammaakan jechuudha. Kana jechuun Oromoon sana dura faca'ee qabsoonsaas namni hedduun abdii kutatee biyya alaa kana keessatti dhaabni sadda faffaca'ee manatti kagale manaa baasee qeerroo hiriirsee injifannoo kanarraan battalumatti ga'e jechuudha. Kanaaf gama kamiinuu yeroo darbe kaaseen ture sababa osaarratti badhaasa wayita kennan maqaa Jawar barreesseen ture. Rooliin OMN fi rooliin Jawar seenaa qabsoo Oromoo keessatti abadan xiqqeessanii ilaaluun dogoggora guddaadha. Yoo akkuma warri Abashaa haabadu jedhanii Oromoo birattuu jechuu kooti. Kanaaf isa kana walitti fidee kanarraan ga'uu isaatii Oromoon amma humni kun jirutti Oromoo gargar facaasuu hin dandeenyu kan jedhu qabanii kanumadha. Wajjechuu fedha. Sanirraa wajedhee garan xiqqoo deebi'e. Jalqaba muummichi ministeeraa wajedha. Karaan adeemaa jirtu tun si hin baaftu. Gumii bal'oo dhabaa jirta. Adeemsi paartii walitti baqsuuf ida'amu kun Oromoo yaquufra keessa dhabe. Oromoo dhabdeennaa wama harkaan qabdu. Ati wama harkaan qabdu ennaa waan bulchituu hin qabdu. Sabni guddaan kun yadidi. Hayyuun Oromoo yadidi. Gattaa'i. Karaan kun si hin baasu. Warri si marse boolla si geessa jiru malee waan gaarii si geessaa hin jiru. Dhaabbadhu jennaan yoo inni ilma abbaa gadaa ta Oromoo taate namni isa marse sun jala haguru. Hayyuun Oromoo hin jirti. Oromoo tuffachuun hayyuu keenya tuffachuun dhaabbachuu qaba. Bifa saayinsaawa ta'een deebisa jenne dinnenu hayyuun Oromoo dide Oromoon dide saayinsaawa kan keen barbaannu jedhaa jira. Kanaaf taa'ee laallachuu qaba waan kana. Saba guddaa kana dhabuu hin qabu. Haala kanaan saba kanarraa ba'uuf jira muummichi ministeeraa. Tokko saaf kana dhaaba. Dhaabbadhu adeemsaan kee laalladhu. Amaarrilleen itti hin jirtu. Amaarrilleen argitee guddoo hin jaalattu nam kan. Inni akka barbaadellee jala deddeemus. Akka barbaade isaan gammachiisuuf yaalus hin barbaadduun. Sabaaf sablammii cunqurfama guutuu dhabuuf jira. Adeemsa kana haalaallatuu jennaan. Kaan garee ODP keessa jirtu. Ka amma argitee waxiixu sodaattee teettee harkuma muummicha ministeeraa dhaanaa jirtu. Jaran. Qabsoon tun akka laaftutti as hin geenye. Harki isan har'a dhaantan kun borii isin nyaachuuf jirti. Hin fafakkeessina. Taayitummaan keessan kun boollatta fi uummata wajjin dhaabbadha jedhaan. Yoo dandeettan muummichi ministeeraa qaba dhaaba. Yoo dhiira taatanii argitanii sodaa hin qabne. Beeta lubbuun tokko. Tokkum du'anii wayi lam du'anii. Gaaf rabbiin namaa qooda namni du'a. Hin fafakkeessina. Yoo muummichi ministeera dogongoro hojjete harkan dhaanina lakkiin taane wanni kun Oromoon didaa jirti jedhe. Xiixaa jirti argaa jirra ODP keessa garee xiixaa jirtutti jirra hin beekna. Kan shakkii uummata keessa naquuf miti dhugaa jirtu kana. Keessattuu dhimma argitee paartii walitti baquu waan ida'amu kanaaf adeemsa deemamaa jiru waan masara keessatti ta'u gammachuu hin qabdu ijoolleen gareen jirtu jirti. Waan kan sodaattanii callisuu miti dhugaa adii walitti maa uummata waliin dhaabbadha saba bal'atta siin isin gahe ofiin dhuftanii armaan geenne jaraan jedha dhugaa walitti maa dhugattu armaan nu baase dhugaan bakka barbaannu geenne. Oromoof hayyuun Oromoo immoo eeggannoo jabaa godha nu qoqqooduudhaaf yaaliin godhamaa jiru amantiin gandaan gareen bakkuma hundatti irratti hojjetamaa jira. Wanni kun waan laaftu miti baajeta gurguddatti hojjetamee irratti hojjetamaa jira. Waan kana miira keessa osoo hin seenin bifa hayyoomatiin jaarsaaf jaartiin xiqqaaf guddaan irratti hojjechuu qaban. Jaarroleen teen abbootiin gadaan keen bakka argitee uummata keenya madaalleen dhaabbatina sodaattanii dhugaa adii dubbadha. Jaarsi mataa arri dhugaa dubbadha. Hin sodaattanii garaafettanii hin buliidha. Muummicha ministeera maan ta'een obbo Lammaa maan ta'een yoo qajeeltuu hin ta'een qajeeltuu miti jedha dida. Akkanan nu baasa. Dhiigni ilmaan teenya borisiin gaafata. Kan
hayyuun keenya ka amma walitti argite gaaddisa tokko dhufuu jiran akki kaleessa kee dabartan tokkolleen isin hin baasu san cufiin beektan wal hubannoon dhabamuun walitti argitee duuluun namuu iigoo fi jaaratuuf fiiguun nuun baaftuun argitan saba bal'aa harkaa qabdanii sabi kun isin jaalata yeroo hedduu argite carraasanii kenna yeroo hedduu waada galtanii fi bakka waada sii dhabamtan dhiyoo kanummoo akka dhumadhumtanii argitee guyyaa irreecha geggeeffamuun dur saba kan gammachiiftan saba kana duula deemaa jiru argaa jirtan saba kan ammallee booda deebisuudhaaf jaarraa baraatsewwanitti ilaalcha jiru masara keessatti minilikiif suura bareedan nu kaasaa jira namtichi sun gaaf lubbuun jiru akkana bareeda rabbaa beeku akkana bareeda nu argite hin beennu amma akka gaarii babbareechani isa jaappanii fidan jette waanuma ajaa'iba argina beekta jaran namtichi kun akkanatti waan kakkan babbareechuun kun cufinu madaa oromoo irratti argitee akka waan soogidda naqu isin namichummaan kun ilma oromoo eegitaa akkamitti madaan oromoo kun isaa galuu dadhabdi beektaa rakkanne akka baarreechi boolla seen hin jenne oromummaa himate ilma abbaa gadaati afaan oromoon dhufee ibsa nu kenna amma hojii isaa yoo laaltu hojii argitee nafxanyaanu hojjechuuf sodaattu hojjeta bee nafxanyaan sila masara san keeggeette akkan hin gootu beeki hin sodaatti oromoon ilaalti namticha saniif qabdu waan beektu abaddan hin sodaatti minilii kuma kun amma piyaasa kee dhaabbatu kana beekta eegaa bulani achitti akkan bareechuu miti oromoon kanaafu guyyaa eeggataa jira masara keessatti isa jaaruu miti dubbiin dhugaa kanaaf hayyoonni oromoo bakka kaleessa kuftanitti nuun deebisina xiiqidhaan onnattanii dhugaa oromoo kan bakkaan ga'uudhaaf saba keenya bara dheeraadhaaf hacuucamee humna guddaa qabu hayyooma guddaa qabu aadaa safuu qabu kan gaafiin isa ka ammallee hin deebi'iniif ka ammallee akkanatti argitee rakkoo keessa jiru kan rakkoo kana keessa fullaasuuf waliigalteen keessa murteessaa jabeessaa wal dhagaa'u malee furmaata hin qabdanu wal ijaaraa isin keessa deddeebi'ee nama summii naquuf jedhu dafa ofirraa qaba oromoon teennalleen waan argitee amma waan nama dhaabbileen siyaasaa kun itti jiru keessattuu amma ibsaa mijasoon jaarmaleen siyaasaa oromoo baasisuun waan jaba waan hedduu guddaata safuu eeggachuuf barbaachisa abaaruu hin qabu deeggaruu qabu jajjabeessuu qabu kanu keessa fiigee jara kan abaaruu fiigu qabuu qabu mana keenya ijaarachuu qabu namni isa ijaaratetti Itoophiyaa ijaarata oromoo ijaaramtetti Itoophiyaa kana keessa Itoophiyaan kami ka oromoon keessa hin jirre ka oromoon ammallee manga jedhamee keessatti abaaramu oromoo tuffatteessa deemtan oromottuu Itoophiyaa